Godina Wallagga Bahaatti bara kana dargaggoota hojii dhabeeyyii 100,000 ol ta'aniif carraan hojii uumameera. Bara kana dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman dabalatee hojii dhabdoota 100,000 ol ta'an gurmeessuun hojii adda addaa irratti bobbaasuusaa kan himan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Wallagga Bahaa obbo Dabalaa Waggaarii dabalataanis jootan sadan dhufanitti karoora addaa qabamee hojiitti galameen dargaggoota 60,000 ol waldaa garagaraatti gurmeessuun liqii dabalatee haalawwan garagaraa mijachuu himaniiru. Tole akkuma beekamu bara kana karoora waggaa keenya irratti akkuma qabanne yoo xiqqaate dhaabbii qofaadhaan hojiitti galchuutti bara kana nama 100,000 fi 2,809 hojiitti galchinaanii karoorfannee jirra. Isa kana raawwii keenya amma ammaatti gaafa ilaallu sadarkaa gaarii irra jirachuu hin danda'ama. Nama 103 fi 146 karoora keenya ol hojiitti galchinee jirra amma irraatti jechuudha. Faayinaansii hojii wal qabatee keessumaa bara kana gara miliyoona 100 fi miliyoona 65 liqii laannee hojiitti galchinee karoorfannee turre. Amma irraatti garuu miliyoona 100 fi miliyoona 12 liqa kennuudhaan dargaggoon kun sadarkaa adda addaatti keessumaa seektaroota xiyyeeffannoo torban irratti karaa adda ta'een bara kana hojiitti galchuu dandeenya jirra jechuudha. Gama sheediitiinis keessumaa bakka isaan hojii oomishaa fi oomishtummaa isaanii keessatti gaggeeffatan hojii wal qabatees keessumaa bara kana gara sheedii balbala 150 dabarsinee laachuu hojii wal qabatee gara hamma ammaatti balbala 246 sheedii kennuudhaan dargaggoota kana sadarkaa adda addaatti hojiitti galchuun danda'amee jira. Bal'aan isaanii immoo hojii qonnaatiinis hojiitti galanii kan jiranii ta'uu isaa immoo seektarootaan kan ifan bal'aan isaanii jiru jechuudha. Bara kana gara investimentiitti kanneen ce'an bal'aan illee jiru jechuudha. Keessumaa akka godina keenyaatti gara nama 46 kan ta'an gara investimentiitti akka isaan ce'an taasifamee jira amma. Baranallee baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Ammallee bara dhufu kan ce'an himaaxaan gara 41 kan ta'u gara guddattuu giddu galeessaatti ce'anii bara gara investimentiitti kan ce'an bal'aan isaallee kan jiran ta'uu isaati. Egaa kaayyoon mana hojichas inni guddaan of dandeessuudha kaapitaala akka isaan horatan gochuudha waan ta'eef gama kanaanis hojiin hojjetamaa jiru bal'aadhaa kan jiru sana kaasuu barbaadeen jechuudha. Godina Wallagga Bahaa Sibuu Sireettis dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaarraa eebbifaman dabalatee baadiyyaa fi magaalaatti hojii dhabdoota 8,000 fi 500 ol ta'aniif carraan hojii uumamuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanichaa obbo Ibsaa Dilnassaa kan himan. Egaa bara kana bara 2016 kana keessatti akka waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanaa keenyaatti hojii dhabdoota 7,900 ol hojiitti galchuudhaaf karoorfannee jechuudha. Bara kana hojii dhabdoota 8,000 fi 500 hojiitti galchineetii jirra jechuudha. Karooraa ol hojiitti galchineerra. Egaa hojii dhabdoonni kunis kan hojiitti galan gosoota hojii adda addaatiin kanneen akka manufacturingii yookaan constructionii, tajaajila, daldala kan jedhu seektaroota torban qabaniini hojii dhabdoota kana hojiitti galchineerra. Yeroo hojii dhabdoota kana hojiitti galchinu immoo seektaroota kana keessatti taargeet gruupii warra jennu qabna. Taargeet gruupii kana eebbifamtoota, dubartoota, qaamaan miidhamtoota, gosoota hojii kanneen akka hojii mukaaf sibiilaa, daldala huccuu aadaa, huccuu hodhamaa, akkasumas lukkuu horsiisuu, gosoota hojii garaagaraa irratti hojii kana keessatti hojii dhabdoota kana galchaa turreerra jechuudha. As keessaa eebbifamtoota bara kana yuunivarsiitii fi kolleejjii adda addaa irraa eebbifaman 112 hojiitti galchineetiin jirra jechuudha. Yeroo kana hojiitti galchinu iddoo hojii mijeessaa, faayinaansii mijeessaa, faayinaansii yeroo jennu liqii miliyoona 6.7 ol bara kana liqeessineetiin jirra jechuudha. Akkasumas sheedii bara kana miliyoona 4 kutaa 12 of keessaa kan qabu bilookii 3 ijaarree hojii dhabdoota kanaaf akka darbu taasisneerra jechuudha. Hojii dhabdoonni kunis yeroo gurmaa'an leenjii fudhatanii kolleejjii balataa wajjin waliin ta'uudhaan, baankii siinqee waliin ta'uudhaan, steekholderoota keenya seektaroota adda addaa wajjin ta'uudhaan leenjii fudhatan sanaan immoo gosoota hojii irratti bobba'an sana keessatti hojiitti galanii akka isaan hojii kana hojjetan taasisnee jirra jechuudha bara kana. Dargaggoonni carraan hojii uumameef tokko yaada kennaniin dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaarraa eebbifaman hojii mootummaa barbaadutti osoo hin joorin haala naannoo isaanii giddu galeessa godhachuun hojii kaapitaala xiqqaadhaan hojjechuu danda'uu isaaniitiin fayyadamoo ta'aa jiran himaniiru. Hojii kana jalqabeen hojii dhabaa turre baranniidha. Xumurreerraa jira barumsa. Kana ogummaa qabnuuni warra waajjira carraa hojii uumuu bira deemnee isaan immoo deeggarsa nuu godhaniini sheedii kana nuu kennanii kana booddee gara hojii kanaatti akka gallu ta'ee jechuudha. Ofii keenya haalli gabaa baay'ee bareedaadha. Ajaajni xuruutu jira.
hojiinis xuruma deemaa jira galata waaqa. Iddoo kana nuu kennuu irraa kaasee wantoota garaagaraatiin nu deeggaruu irraa kaasee waajjirri carraa hojii uumuu kan aanaa kanaa jechuudha karaa garaagaraatiin nu bukkee jiru nu bukkee dhaabbachaa jiru nutis immoo carraa arganne kanatti fayyadamne hojii gaarii hojjechaa jirra. Ajajjas akka gaariitti qabna hojiinis akka gaariitti nu deemaa jira gara fuulduraatti yoo deemne immoo akkuma kanaan milkaa'uu dandeenya jedhee nama nama. Bara nuyi gurmaa'amne bara 2014dha. Hojiin haala bareedaadhaan hojjechaa jirra. Bareedaa madha hundumti isaayyuu lafti yookiin manni bal'aan illee nuu kenname kaapitaala keenya bal'isnee hojjechuuf fedhii guddaan qaba. Bakka hundumtuu hojii hojjeteennan inuma milkaa'a. Inni guddaan immoo sammuu ofii of amansiisanii nan hojjedhan itti gallaan hojiin hundumtiyyuu hin hojjetama gurmaa'anii akka hojjetaniif immoo kottaa nuyyuu barannee fidnee lafa turre garuu amma hojjennee milkaa'aa jirraan jedha. Kolleejjii Baarataa yookaas immoo kolleejjii carraa hojii uumuu kan jedhu irraati kan baradhee xumuree bahee jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ergan isa xumuree baheeti hojii tokko yoo waan hojjedhe hin qabu hojii mootummaa yookaas immoo kanneen dorgommii garaagaraa yaalaa turre garuu tokko yoo milkoofne hin argannis carraa hojii uummachuu iddoo jedhamu yookaas immoo waajjira wiirtuu kan jedhamu deemnee gaafannee isaan immoo sheedii kanaa fi birrii liqiidhaan deeggarsa nuuf godhanii fakkeenyaaf waajjirri wiirtuu mana kanaa akka isaan himaaxaan nu ijaaramne yookaas immoo gurmoofnee waan kana fudhannuuf yookaas mana kana fudhannee handaaqqoo keessatti horsiisnuudhaa fi carraa kanaan nu ga'aniiru jechuudha. Itti dabaluudhaan immoo achumarraan deeggarsa nuuf godhanii birrii liqiillee mootummaarraa akka nuyi liqeeffannuuf qaama keenya yookaas bakka keenya bu'anii nu gaafatanii waraqaadhaan nu deeggaranii birrii kana liqeeffannee handaaqqolii kana kunoo gashannee jirra. Har'a argee handaaqqoo kana gashinee guyyaa 41dha gabaatti baasuuf guyyaa 4 bichaan nu hafee jechuudha. Yeroo waa'ee himaaxaa yookaas immoo waa'ee himaaxaadhaan ijaaramanii hojjechuu kan jedhu sana tuffachaa turre akka koottee jechuudha. Garuu abdii fuulduratti ani qabu yookaas immoo obboloonni koo abdii isaan qabatanii yookaas immoo nuyi qabannee waliigallee deemaa jirru abdii egereen keenya abdii guddannee iddoo hiriyyaan keenya ga'ee hin geenya kanaatiin immoo ofiisiin jijjiirraa biyya keenyaan jijjiirraa hiriyoota keenyaafis fakkeenyaan taanannee abdii guddaan qabnaa jechuudha. Ani qaama miidhamaa osoo hin taane qaama guutuudhaan ture. Amma dhiyeenya kanadha qaama hir'uu kan hin ta'e. Ergasii booddee kun qaama hojii uumuu dargaggoota walitti qindeessanii hojii uumuurraan kan ka'e kun anis erga qaama miidhamaan ta'e hojii kana akkas ta'e hin argadheen jedha. Hojiin isaa hojii baay'ee gaariidha. Haala kanaatiin akka jirutti baay'ee gaariidha naaf. Ani ergaa isaaniif hin qabu qaama miidhamaa ta'ames hojiin hojjetamuu hin danda'amaan jedhan. Isaanis warri hojii dhabanii akkasitti jiraachaa jiran gara hojiitti dhufanii akka isaan galan hin barbaadan jedha akka kooti. Qarshii 40,000 nu laatanii isarraan tuma hojjennu sheedii kan isaan nu laatan keessatti hojjennee isumaan immoo milkoofnee waggaa 5 keenya xumurree iddoo waggaa 5 sana xumurree booddee immoo isa galchinee amma immoo isa kiyaa gaafa baanu galatoomaa innee gaafa baanu mana kan kiraa kan fudhannee kan nama dhuunfaarraa fudhannee hojjetaa jirra. Kaapitaalii keenya 40,000 irraa kaanee amma gara miliyoona 1.7 argeenye jira. Gaaffiin keenya yeroo hunda kan itti irra deemnee gaafannu immoo maaf investimentiitti ceenee lafa iddoo mijataa yookaan immoo mana iddoo mijataa nu laatanii gara babal'ifannee hojjechuu maaf nu laatamu isa gaaffii keenya yeroo. Akka godina Wallagga Bahaatti bara kana hojii dhabdoota 100,000 fi 3,146 ol ta'aniif damee koonistiraakshini, damee tajaajila qonnaa fi hojiin daldalaa fi kan kana fakkaatan irratti carraan hojii uumamuu ragaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godinichaa ni addeessa.